ga'ee ta'ee abdii dhabee. Hedduu cunqurfame Waaqayyotu dhaabe. Hedduu cunqurfame Waaqayyotu dhaabe. Nama gara muree maaltu dhaaba qabee. Gada cuucee maaltu dhaaba qabee. Sawwilii ga'ee ta'ee abdii dhabee. Namni gara muree inumaan sobamu. Namni gara muree inumaan sobamu. Yaada isaa eewasu ejeena yemmuu. Gada cuucee maaltu dhaaba qabee. Sawwilii ga'ee ta'ee abdii dhabee. Harkoota gabrummaa kan firra sossoose. Harkoota gabrummaa kan firra sossoose. Yanniisa darbuudhaan hallayya caccabsee. Gada cuucee maaltu dhaaba qabee. Sawwilii ga'ee ta'ee abdii dhabee. Durseen nama arga qophaa'ee eeggata. Durseen nama arga qophaa'ee eeggata. Kan isa mokkoruu onnaatee ejjifata. Gada cuucee maaltu dhaaba qabee. Sawwilii ga'ee ta'ee abdii dhabee. Namni gara muree inumaan hidhatarraan yaa hidhannoo zinaara. Yaa hidhannoo zinaara. Atiin dhufin atu dhufee si laala. Yaa hiriyoo halaala. Yaada kee mugeetii abjuun na mul'ata. Yaada kee mugeetii abjuun na mul'ata. Waan dhabne nu dhiigee barbaadu fulkata. Harki sitti hin jira mara zinaararra. Hidhatarraan yaa hidhannoo zinaara. Yaa hidhannoo zinaara. Atiin dhufin atu dhufee si laala.
Jalgalaasaa Dilboo maqaa isaa soodirree qabsootti hin bobba'in kamaatiin isaa moggaasetti Yohaannis Bantii jedhamee yaamama ture. Jalgalaasaan abbaa isaanii obbo Bantii Walde Giyoorgisii fi haadha isaanii addee Buzunesh Qixxeessaa irraa odoolessa 7 bara 1947 baha Wallaggaa magaalaa Naqamteetti dhalatan. Barnoota sadarkaa duraa fi lammaffaa achuma magaalaa Naqamteetti fixachuudhaan bara 1966tti Iskuula Mana Haayil Sillaasee tokkoffaa kan amma Addis Ababa Yuunivarsiitii jedhamu seenan. Jalgalaasaa Dilboo akkuma balbala yuunivarsiitii seeneen sochiileen barattoota mana barnootaa keessatti geggeeffamu kan gaafii mirgootaatii fi walqixxummaa sabootaa gaafachaa jiran eega hubate booda gaafii ijoollummaa irraa mataa isa nyaataa ture kan cunqursaan sirnichaa keessatti mul'atee fi daandii deebisaa itti argatu ta'uu hubatee qooda fudhachuu eegale. Jalgalaasaan tasgabbii fi qaruutummaa isaa keessaa mul'achaa tureef hubannoo isa irraa hirmaannaa kilabii Boy Scout jedhamu keessatti argisiisaa turaniin barattoota 4 Itoophiyaa keessaa tokko ta'uudhaan barattoota biyya Jaappaanii imaluudhaan boykoot yookaan jamburee irraa hirmaachuudhaan carraa biyya alaa daawwachuu yeroo duraatiif argatan. Jalgalaasaa Dilboo umrii dargaggummaa osoo jiranii gaafiilee bakka adda addaatiin mirgaa fi walqixxummaa ummataaf alachaa jiran hubachaa akka deemuun maadhee adda bilisummaa Oromoo keessatti hammatamuun gaafii qabsoo ummata Oromoo keessatti qooda fudhachuu eegale. Jalgalaasaan yuunivarsiitii keessatti akeeka adda bilisummaa Oromoo tarkaanfachiisuu keessatti bal'inaan hirmaachaa addatti ammoo barattoota akeeka qabsoo Oromoo irratti hubannoo qaban waliin mooraa yuunivarsiitii keessatti sochii bal'aa gochuudhaan sagaleen Oromoo akka dhagahamu taasisuu keessatti nama bakka ulfaataa qabudha. Jalgalaasaan kanaa alatti qabsoo barattoonni sabootaaf sablammoota adda addaa gaafii walqixxummaa bilisummaa sirna fiudaalaa irratti geggeessaa turanitti qindeessaa akka gaafii sabaaf sablammummaa Itoophiyaatti jijjiiramutti qooda gumaachaa turaniin beekamtii guddaa horachuudhaan sagalee olaanaa hooggantoota barattoota Finfinnee hoogganuu keessatti illee qooda olaanaa qaban. Sochiin barattootaa fi ummatoota biyya qindoominaa fi ijaarsa siyaasaa cimaa dhabullee sirna mootummaa Haile Sillaasee raasee kuffisuu irratti qooda guddaa taphatame. Maayyii irratti humni waraanaa masaraa mootummaa dhuunfatee dargii jedhee kan of moggaase aangoo siyaasaa harkatti galfame. Duula barattoota Edgat Bahibrat jedhee labsame keessatti Jalgalaasaa Dilboo kanneen jalqaba kibba Oromiyaa Nageellee Booranaatitti hirmaatanii yookaan bobba'an keessaa isa tokko ture. Haa ta'u malee Jalgalaasaan walakkaa waggaa tokko osoo hin fixatin gara Finfinneetitti duula addaa kan Oromiyaatiif geggeeffamu irratti fuula deebise. Jalgalaasaan siyaasaa biyya keessaa kan dargiin hoogganamu gaafii sabaa fi sablammootaa deebisuu qophii ta'uu dhabuu irraa eega hubatan booda qabsoo bifa hundaa geggeessuuf dursa fira qabsoo bilisummaa Oromoo kan keessatti maadheffatan horachuuf yaalii godhamee ture keessatti hiriyoota isaanii waliin gara biyya Somaalee Maqdishootti imalan. Jalgalaasaan qabsoo bilisummaa Oromoof manaa bahaa keessatti qormaanni jireenya isaatitti yeroo duraatiif isa mudate yeroo kana eegalame. Akeekni isaa fira horanna jedhanii tilmaammatan diinatti irraa jijjiiramuudhaan mootummaan Ziyaad Barree isaan biratti baqachuuf firummaa uummachuuf barbaadan diinummatti jijjiiramuudhaan qabamanii akka mootummaa dargii tarkaanfii irratti fudhatuuf karaa gammoojjii Baaleetiin daangaa irratti facaafaman. Akka kanaan humni mootummaa dargii kan daangaa eegu yeroo gabaabaaf hidhaa keessa erga tursiiseen booda gara Finfinneetti dabarse. Mana hidhaa keessatti mootummaanis haala adda addaatiin gaafii isaanii irraa gufachiisuuf waan adda addaatiin sossobuudhaa akkasumas dhaabotiin polotikaa adda addaa isaan hawwachuuf carraaqqii tuffatamaa hin taane godhanillee Jalgalaasaa fi waahilloonni isaanii kaayoon dhugaa itti manaa bahaniif irraa jallisuu waan hin danda'aminiif gaafiin Oromoo akka gaafii itti fufiinsaan wal duraa duubaan itti fuftu goosisuu keessatti qooda guddaa qaba.
Jalgalaasan mana hidhaa keessatti dararaa adda addaa eega keessummeesseen booda dhiibbaa adda addaatiin mana hidhaa dargii keessaa akka baheen osoo bulee hin oolin fedhii qabsoo itti fufuun qabsoo irraa jaarmaha siyaasaa Icaati jedhamu seeraan galmaa'e keessatti dabalamuudhaan isa agoobara godhachuudhaan achi keessatti qabsoo bilisummaa Oromoo ABO'dhaan hoogganamu tarkaanfachiisuu cichoominaan hojjeteera. haa ta'u malee adeemsi siyaasaa biyya keessaa kan fedhii qabsoo isaanii milkeessine ta'uu yeroo hubatan jaallan isaanii kan biroo waliin qabsoo hidhannootiif yeroo duraatiif bara 1970tti gara bosonaatti bobba'e. Mudamoonni qabsoo Oromoo mudatan hedduun turanis bara 1973tti osomaa qabsoo hidhannoo geggeessaa jiranii yeroo lammaffaatiif hogganoonni olaanoon hedduun gara Somaaleetitti osoo deemanii shiftootaan galaafataman. Rifaasuun haala mudate kanaan hamileen miseensota irratti dhiibbaa akka hin uumne gochuudhaaf miseensota tasgabbeessuu fi jajjabeessuu qabsoo itti fufsiisuu keessatti ba'aan guutuun Jalgalaasaa Dilboo irratti kufullee xiiqii fi murannoodhaan ol aanaa qabsichaa ta'ee qabsoo itti fufsiise. Gaaga'ama hoogganoota ABO irra gaheerraa hojiin duraa ABO dandamachiisuu jedhu milkeessee qabsoo ABO gaafatamummaa olaanaa ta'uudhaan hanga bara 1980tti hoogganee jira. ABO'n kora sabaa geggeessuuf tattaaffatu mul'ee waan tureef bara 1980tti walgahiin jila qabsaa'otaa dirree dhihaatti goomee koree jidduu koree dhihaa file. Kana boodas uf keessaa jila filee dirree bahaatti erguudhaan korri sabaa lammaffaa bara 1981tti dirree bahaatti dhugoome. Kora sabaa irratti Jalgalaasaa Dilboo hayyu duree ABO ta'uudhaan filatame. Akka kanaanis bara 1981 irraa eegaluudhaan hayyu duree dhaabbichaa ta'anii osoo geggeessaa jiranii bara 1983tti mootummaan dargii garagalfame. Haala haaraa jijjiirama sirna argamsiisuu akeekkate ture sana keessatti ABO'n qooda irraa eeggamu gumaachuu fi wayita mootummaa cehumsaatti seene jila ABO kan dursaa turan Jalgalaasaa Dilboo turan. Jijjiiramni ni dhalata jedhamee hawwame milkaa'uu dhabuu irraayis waldhabbiin ABO fi wayyaanee jidduutti hammatame mootummaa cehumsaa keessaa bahuu dirqii ta'e. Akka kana Jaldalaasaan kan qabsoo bosonaa jireenya godhate mamii tokko malee dirree bahaatti deebi'uun qabsoo hidhannoo hoogganuudhaan shira wayyaanoon ABO dhabamsiisuuf saganteeffatte gahummaa isaatiin jaallan isaatiin wajjin fashalsiisee jira. Hanga bara 1985tti dirree erga turaniin booda deeggartootaa fi miseensota biyya alaa jiran dubbisuuf gama biyya alaatti akka bahan taasifame. Haalli biyya keessatti deebi'anii qabsaa'uu ulfaataa ta'uu irraa biyya ormaa Ingiliis keessatti maaddeeffachuudhaan qabsoo ABO geggeessuu hoogganaa ture. Jalgalaasaan murataan dadhabee fi hifadhee hin beeyne yeroo itti wayyaaneen ABO dhabamsiise jettee dhaadattu yeroo itti hoogganoonni ABO hedduun biyya ormaa baqachuun biyyatti deebi'uun jabaattettis murannoodhaan biyya Somaalee nageenyi isii gaafii keessa ture jaallan isaanii bakka jiraniin walitti funaanuudhaan bara 1990tti deebi'anii haala hedduu rakkisaa keessatti kora sabaa ABO hatattamaa magaalaa Maqdishoo keessatti godhuudhaan ABO deebisanii hoogganutti qooda guddaa qaba. Haalli biyya Somaalee hedduu hammachaa turuun bara 1991tti ammallee haareetti carraan deebi'ee gara Eertiraatitti baqachuu isa mudate. Jalgalaasaan kaayoo ganama manaa baheef kan jiruuf jireenya dhuunfaa isaa itti dagate ummata Oromoo rakkoo keessaa baasuu jedhu san irraa osoo hin maqin rakkoo hunda obsuudhaan jaarmahoota siyaasaa Oromoo maqaa adda addaatiin moggaafatanii biyya Eertiraa keessatti qubatan tokko gochuudhaaf nama shora olaanaa taphateera. ABO'n humnaa fi miseensota hedduu qabaatee osoo jiru tokkummaan qabsaa'otaa hubachuudhaan kaayoo jedhuun dhaabonni Oromoo hafan keessattuu ayfelloo kan haala adda addaatiin wal dhabaa turanillee dabalatee tokkummaa malee homaan hin baasu jechuudhaan ejjennoo qabate itti fufuudhaan dhaaba ulfoo yookaan United Liberation Front of Oromia kan jedhu qabsoo keenyaaf abdii kan ture namni sadarkaa olaanaatti qindeessa Jalgalaasaa Dilboo ture. Jalgalaasaan carraa gaahila uummachuu osoo danda'u baratee digrii olaanaa qabachuu osoo danda'u
irbuu qabsoo Oromoo bakka gahee bilisummaa argu malee jedhu qofa irratti cichuudhaan qabsaawaa eenyuyyuu caalaa akka fakkiitti bara baraan yaadatamu ta'ee jiraata. Jalgalaasaan bara dheeraa Eertiraa keessatti haala mijataa hin ta'in keessatti qabsaawaa akkuma umriin isaa fiigee qabu utaalee bahuu dadhabuun lammaffaa gara biyya Ingilizitti deebi'uudhaan qooda qabsoo irraa eegalu itti fufe. Sirni dimokiraasii warraaqsa wayyaaneen geggeeffamaa ture qabsoo gosa adda addaa fi fincila uummatoota adda addaa ammoo wareegamoota qeerroo fi qarree Oromootiin jijjiiramni bara 2011tti argame qabsoo karaa nagahaa geggeessuuf haala anjawaa uummata irraa Jaalgalaasaa Dilboo jaallan isaanii waliin bara 2012 biyyatti deebi'uudhaan qabsoo karaa nagahaa adeemsifamu keessatti qooda irraa eegamu gumaachuudhaan nama fakkii guddaa ta'e. Jaalgalaasaa Dilboo walqixxummaa dimokiraasii fi bilisummaa uummatoota daran dhugoomee akka mul'atuu fi badhaadhinni akka dhugoomuuf hawwii qaban irraa akkasumas mirga uummatootaa fi dhaabbachuu fi falmaa itti fufuun fedhii qaban irraa dhuunfaadhaan Harargee buufata filannoo anniyyaatti dorgomuudhaan moohatanii hanga addunyaa kana irraa boqotanitti miseensa mana marii federaalaa ta'uun tajaajilanii jiru. Jaalgalaasaan bara qaroo qabsoo hidhannoo geggeessanitti manni Oromoo biyya Itoophiyaa keessatti waan isaan malee argachuu qaba jechuudhaan alatti eenyuun oli kan jedhu irraa nama bilisa ture. Dhaabicha duraan geggeessaa ture keessattis ilaalchota gandaan yookaan amantiidhaan wal jabeessu nama jabeessee balaaleffatudha. Kanaaf ragaan guddaan isaanii bakka itti dhalatan dhiisee bakka itti baran dardarummaa isaa qabsoon keessatti umrii dheeraa dabarsan Harargee keessatti filamee fi dhalachuun isaa ragaa guddaadha. Jaalgalaasaa Dilboo goota ummata jireenya sadoo dhuunfaa isaa lagatee ummataaf qabsaa'ota jireenya isaa guutuu dabarseedha. Gara laaffessa obsaan akeeka isaanii irratti cichaa walqixxummaa fi dimokiraasii kan amanan waan turaniif qabsaa'otaa fi deeggartoota qabsoo bilisummaa Oromoo biratti goota jaalala horatu ta'uu danda'eera. Goonni biyyaa fi ummataa Jaalgalaasaa Dilboo dhukkuba isaa tasa mudateen bitootessa 22 bara 2014tti dhalatanii waggaa 68 addunyaa kana irra du'aan boqotaniiru. Sirni awwaalcha isaanii magaalaa Finfinneetti bitootessa 24 bakka qondaalonni olaanoon mootummaa federaala mootummaa naannoo Oromiyaa miseensonni mana marii firoottan maatii fi jaallan isaanii argamanitti kateediraal Sillaasee Finfinnee sirna gootaaf maluun raawwatamaa jira. Eegaltii irraa hanga xumuraatitti mootummaan naannoo Oromiyaa sirna awwaalcha gooticha kanaa milkeessuuf qooda olaanaa waan laataniif ni galateeffanna. Waaqayyo lubbuu isaa jannataan haa qananiisu. Maatii firoottan jaallanii fi hiriyoota isaatiif mararfannaa jajjabina hawwina. Gata cuci maltuda bakabe Sawilige hai abdi dabe Etu jungkur fame Wahayu tu dabe Etu jungkur fame Wahayu tu dabe Nama garamu